deemneerra yoo dandeessan isinis qottaa yoo isinii danda'amuu baate immoo ምንም ልረዳችሁ አልችልም at least ani kaleessa obboleessa obboleetti koodha jedhee akkuman beetasaba family sin godhadhe gara hunduraatti isaan family kan biraan qabu sinumaan godhadha murtoon isin immoo murteessitan hundumtuyyuu naa ta'a so kanuma jechuu fedha abshir inshallah ayye shahadatu murrekaan yaasofna inshallah wanti tamma jette kun hundi isaa haqiiqaadha inshallah waan jiru naasofnaati mee quba kan kee mirgaa akkasitti ol qabe ايوه وانا نجلونا هردو في تجد ابشري 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 اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله وأشهد أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله رقام بها حقان قبرمان ربي توكيتش ماليه هنجرو جدي أكاسوماس نبي محمد إرجما ربي في قبرتش ربي أكتان رقامبا عيسى يوم كان يسوع كريستوس إرجما ربي في قربتش ربي مالي ربي نكنتاني ilma rabbii illee akkan taane ragaan ba'a. أكسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله بوليتي كينيا بقى ربين سبحانه وتعالى قرأ إسلام ماتي قرأ أمنتي نبيوتاتي أمنتي نمني المنا مادا واقع جدي واقع أمنتي سنة قلتي إردي ما تري عيسى إلما مريم كالربين سبحانه وتعالى دنديتي ساتين أكما آدمي يوم كان أدامين بيجير رأومي وأن النسلاح انتاج إيهياني نمتا يجديني ربي سبحانه وتعالى نمتا أسيسي سنبودا أمو أدام الرامو جناتش الرامو أكسم دبرتي هذا مناتا في وجه جراتو علمنا ما كون هندي إرّا هرمي تيك توكي قوني لفا قوني بيا كينيا قوني بيا نما بيا كان كسالي تمساني جرى كان قدورا أكنا من نباية مو ربي تاسيسي دنديتي ساتين ربي سبحانه وتعالى كان قفامتي أن دنديتي كان كوتين دربت إيروجن هنشيفني إرّا لي أني المؤمن دندا مجار قمسيسون دندا جدي دنديتي سانو تغرسيسو راف ربي سبحانه وتعالى دربت كائر وجن هنشيفني إرّا المار قمسيسي ربي أكسي كان سبحانه وتعالى ربي توكيتش كان إيه إني تي أمتي أمامادا أتمو أمادا أتي توكيتش كان كيتو واقعيودا واقعيو إني رغاسيدا أكما نبرسيسا توري أكما يسوس كريستوس برسيسا توري ونجلو يوانيس بقنا كل أطور بلكوسا سديرتي سي واقعيو ستوكيتش سدوغا جدي يسوس كريستوس نسا ترغيتي بيكو نسا نجرينيا برابراتي واقعيو ستوكيتش سدوغا جدي برسيسا توري يسوس كريستوسي أفان قفان برسيسي وصون تاني أفان قفان اتعامني أفان قفان بسيئي سيوصون تاني
waan dubbate kana hojiidhaan illee ofii isaatii agarsiise waaqayyo tokko ta'uu kadhatee sagadee boo'ee rakkatee gaafa rakkina isaatti himatee agarsiise akkuma wangeela Luqaas boqonnaa 6:12 irratti halkan guutuu gara gaaraatti ol bahee waaqa isaa kadhataa ture jechuudha. Ati Yesuus Kiristoosin dhabde osoo hin taane Yesuus Kiristoosin gante osoo hin taane barsiisa sirrii kan Yesuus Kiristoos dabalatee akkasuma kan raajota hunda isaanii Muusee, Abrahaam, Nooh hunda isaanii dabalatee jara kana walitti qabdee obboloota kee godhattee moodelii godhattee fakkeenya godhattee amma dhufee Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gahutti jarri kun ergamaa rabbiiti jettee amantee barsiisa jaraa karaa jaraarra deemtee inshallah rabbii keenyarraa immoo rabbii subhaanahu wa ta'ala hunduma keenya walitti qabee uume nabiyyoota isaa nutti ergee karaa dhugaa fi sobaa nu barsiise rabbii kanarraa immoo guyyaa qiyaamaadhaa nama miindaa guddaa eeggatu ta'uu keetiif rabbii kan kee galatoonfadhu baga gammaddee baga rabbi si gammachiise. Akkasuma wantoonni ati amma kaasaa turte ammoo waan hafiinsa hin qabneedha. Namni tokko yoo haqa qabatee jedhee namni tokko yoo daandii haqaatti dhufee jedhee wantoota hedduutu isaan jedhama. Kun waan tokko illee waan shakkii tokko illee qabu miti. Sababni isaa ilmi namaa kun jedhan yoo ati amma arbaa furdatte waan siin jedhu nabu yoo ati amma lilmoo qallattes waan siin jedhu nabu ilmi namaa kun irra caalaan hojii isaadhaa quba namatti qabu waa namaan jechuu malee waa takka illee amminni lubbuu isaatiif jiraatu muraasa. Kun ammoo hanqina guddaadha. Waan islaamummaatiin wal qabatee waan amantii islaamaatiin wal qabatee namoota gaaffii sitti kaasan ati jaraa wajjiniin mataallee nu kusatiin gara kana kottaa'ee jedhiin meedaan kunootii jedhiin kottaati gaaffii gaafadhaatii jedhiitii gara kanatti jarallee affeeri ati ammoo haqa kanarratti gad dhaabbachuudhaa qabda waan si qunnamu hunda isaadha sabriidhaan injifattee keessa bahuudhaa qabda nuti ammoo har'arraa kaafnee akkumati maatii kan keetiif ergaa dabarsite maatiin kan kee obboleessi kan kee obboleettiin kan kee obbolaa foonii kan dhiigaa sii ta'uudhaa wajjiniin har'a ammoo obboloota rabbiif jecha obbolummaa dhugaadhaa dabalattee jirta. Ummanni asitti argamu kun hundii fi warroonni gasdiirra jiran warroonni nu bukkeetti argaman kun hundi isaanii warroonni as hin jirre hundi isaanii muslimni muslimaatiin obboleessa keeti obboleettii kan keeti rabbitu subhaanahu wa ta'ala tokkichummaa isaa qabachuudhaan rabbii tokkichatti amanuudhaan obbolaa nu godhe jechuudha. Isa kanaaf maatii kan kee akkasuma namatti jaallattu nama si jaallatu hundumaayyuu namoota dhugaa kanan argine haqa kanan argine rabbiin subhaanahu wa ta'ala haqa kana agarsiisee dhugaa kana agarsiisee qalbii kan kee rabbi si afayyisu waa takka illee of duuban deebiini murannoon kan kee murannoo jabaa ta'uudhaa qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti gaafa dubbatu ومن يتوكل على الله فهو حسبه يودما الدنيا غوتو نمتي غرغل جديو يو الدنيا غوتو كن نمتي جيرمتي جتيو نمن ربي توكيچرتي ركتي جد ربي سبحانه وتعالى غها اساتي جد دوين نتلو في ربي سبحانه وتعالى اني بيادو ما سنتي ور خسائر الرايو ور هونغا الرايو جد كناف ربي بسم الله وسدفا كن كيستي غاف دبتو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ور امن جتني ربي كيسن سوداداي دوغا سودا ربي سوداداي جد akkasuma muslima taatan malee hin du'inaayi muslima ta'uu jechuun maal jechuudha waaqa meeqa jala fiiguu dhiisanii waaqa tokkicha isa kophaa nama uume isa kophaa du'aniitti dhaqan isa nama nyaachisu isa nama obaasu isa nama ajjeesu isa nama kaasu waaqa tokkicha kanaaf ajajamuu jechuudha muslima jechuun akkuma nabiyyoonni hundi isaanii ajajamaa turan akka Museen ajajamaa ture akka Abrahaam ajajamaa ture akka nabiyyoonni hundi isaanii ajajamaa turan rabbii tokkicha qofaaf ajajamanii rabbitti dhaquu jechuudha siigalee kanaafuu kana walimmoo wanti biraa tokko hin jiru waan si sodaachisu tokko illee hin qabu maaliif jennaan amantii shakkii hin qabne waan ta'eef islaamummaan siigalee islaamummaa jechuun amantii shakkiin tokko keessa hin jirre waan ta'eef jechuun inni sirriidha amma meesa amannee jennaan keessi keenyatti amanee jennaan nu dhufaa jirraami garuu iddoo kanatti challenge jennaa jedhamu I think warra islaamummaa keessatti dhalatee guddatee galuu dhiisuu danda'a challenge amantaa jijjiirrachuudhaan maybe gara maatiitti dhiibamu ta'uu danda'a hawaasa naannoo keessattuyyuu akka kiyyaa safara muslimni jirretti namoota dhalatanii guddatanii I think wanti kun sirriitti jira jedhee yaada naannawaa sana keessaa dhiibamu hawaasa sana keessaa dhiibamu maatirraa dhiibamu akkasumas baqa wantoonni amantaa jijjiirrachuudhaan dhugaa dubbachuuf taanani ani waggaa 3 kana arfan kanaan dura islaama taatu islaamummaa immoo rabbi nama ofii jaalatu
karaa ofii jaalatu irra qajeelcha nama ofii jaalatuuf rabbiin islaamummaa kenna. I know guyyaa isaatti immoo wanti hundumtuu numa ta'a garuu haadha abbaa obboleessa obboleetti wanti jedhamu waan baay'eetu jira. Nama like murtoodha nama kun miiraan ta'uu danda'a. Just bakka fedhiidhaan ka'ee murtoo kana murteessee ta'uu danda'a. Inshallah dammoo ittiin gaabu baga murteessee maaliifin maybe guyyaan anarra jiraadhu kuni duniyaa kanarra guyyaan anarra jiraadhu kuni macarrashaa ta'uu danda'a. Guyyaa sadhumaa ta'uu danda'a. So boru waan namni nafaana qabrii seenu tokko hin jiru. Asumaan obboleessa obboleettii warroonni yaa'u faamiliin kiyyaasii social media na hordoftan I am sorry uma sinin jaaladha sinin kabaja kin nafaana qabrii seenta waan ta'eef uma wanta sinii gochuu danda'u tokko hin jiru.